السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمتو تودرتو تكينا إن شاء الله ولتي ديبنا جرا قوي أراك ناس وان إرجع مراسة هيتوكو كيرو إيرا اللي سيدان فلان إن شاء الله سيك أبي في دجرا دوران درسي وسو إرجع كنت إنتر كان فني ربي فيانا جاينو كني جمّتشوران walitti nu deebisee galateeffachuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Egaa soomni waan guddaadha. Keessumaa jabaadha. Soomni warri galteef yookaan warri hadiisa Quraana qajeelatti dubbate ji'a keessa waan takka hin argatu maqduura Rabbi Subhaanahu wa Ta'ala waan namicha irratti qaddaramu tokko ji'a kana keessa addaan baasa. Yaa Rabbi waan gaarii naa godhi, waan na fayyada naa godhi, waan na miini naa godhi, waan na guddisa naa godhi, waan na dubbisa, waan duratti na oofaa naa godhin ta'abbaati jechuudha. إذن فايدة صوم مال صوم نكون يوم درقمتها يوم درقمته لبا صوم نكون يروكم دوغماتها يروكم جبماتها يروكم جالتماتها يروكم فلتما وكم كيبلماتها ودندايا وانجرو هاي لالو دوران درسه صومني هجرة سنة لما فاكيسات كأني درقمته صومني درقمته داف ولا قالي مراسة قبا ولا قالي هجا أفران تكاقبا nama tokko irratti soomni dirqama ta'uudhaaf ulaagaalee yookaan shartiiwwan afur qaba jedhan ulamaan islaamaa. Tokkoffaan namichaan sun islaamummaa qabaachuudha. Nama tokko yoo islaamummaa hin qabaatin wanni soomni sirra dirqamaa yookaan soomuu qabdaa isaan jedhan wahiitu iyyuu hin jirtu waan taateef tokkoffaan ulaagaa soomaa keessaa barbaachisaa akka ta'e sooma keessaa tokkoffaan islaamummaadha jedhe. Sunnuu gala al-islaamu wal istislaamu lillaahi wal inqiyaadu lahu bittaa'ati wal khuluusu من الشرك إسلام ما يجون كما إن جنان هو الانقياد لله ربي ما سكمودا جلدي مودا والرب جدي حديث القرآن أمرني إرجع ربي عليه الصلاة والسلام كما جمع جالة ما لقوم سودان وان حديث القرآن جدي كان جلدي إسلام ما جرا ما كمبلنا نما قال يريادا توقفا ولا ما قالتي نمني توقصوم نسرت درجة ما تودا إسلام ما تناقبات شو كبا aku masih ada baca tulisan itu ya cara ini lama fan al-bulu balagu dah kawan namicam kun nama ilmu wagga kudashan doka wagga kudashan ni ol tahe male aci gadi tahu dabu dah gafa wagga kudashan ni gadi tahe Rabbi sallallahu alaihi wasallam gone karena ada bumma yookaan naamusa islaamummaa barsiisuudhaan akka guulanaa fi namni waan irratti guddate tokko jajjabeessee qalboodallee irratti sabata ta'uun isaa kajeelama waan taateef shari'aan kanaaf itti yaadee ilmi xiqqeennan adabaa fi yoo ijoolleen salaata didde yookaan akka ibaadaa isiin didde irratti dhoogaa irratti marsaa jechaaf karaa sunni yoo matiin malee wal jumlati waan dirqamaan irra jiru hin qabu jechuudha. Kun namaa gala lammaffaan buluuga jennee ballaguudhaaf bahaddiin buluuga waggaa 15 mallattoo namni ittiin buluuga ga'uu beeku shaarulaanaa baasuudha yoo dhiira taate jechuudha. Akkasuma waggaa 15 ga'uudha. Akkasuma inni sadaffaan ammoo manaama keessatti waa arguudha yookaan bishaan isarraa bahuudha jedhama. Sadeen kana yoo dhiira taate yoo dubartii taate ammoo sadeen kanallee qabaate akkasuma heeyidiin yookaan aadaan itti dhufuudha jedhama. Afran kana mallattoo namichaan ballaguun jechuudha. Namni walumaa galatti waan kana afran keessaa tokko isarratti kan dhuftate ballagee jira waan taateef kanaaf soomni isarratti dirqamaa jedhan. Inni sadaffaan al-aqlu aqlii qabaachuudha. Namni tokko yoo aqlii qabaate malee yoo inni aqlii hin qabaatin soomni isarratti wanni dirqama ta'uuf hin jirtu. Fakkeenyaaf maraattuu inni majnuuna majnuunummaa isaas wajjin soomuu qabda wanni jennuun fa'iitu iyyuu hin jirtu jechuudha obboleeyyan kiyya. Afraffaan al-qudratu alayhi dandayuudha. Soomuu kana dandayuudha. Nama dandeettii qabu ta'uu qabda. Sooma kana sa'aatii obboratee biyya obboratu sanirra sa'aatii sahuuraa sanirra ila sa'aatii fitri haga yeroo fitriitti nama soomuu dandayu ta'uudha qabda jechuudha. Yoo hin dandayin illee waan inni sirra jiru hin jirtu bakka sanii waa ofirraa kafaltee dhiisuu dandeetta waan taateef dirqamummaa waajibummaa sirra hin jiru. Ka hanga ammatti lakkaawaa turre kun shartii ittiin soomni namarratti dirqama ta'uun shuruuxa ittiin soomni nama kamirratti iyyuu dirqama ta'uuni jechuudha. Islaamummaa qabaachuudha, ballaguudha, aqlii qabaachuudha, akkasuma dandayuudha sooma kanaa jedhama. Kun isa kana ammoo soomni kun erga ka soomnu taate yookaan fayyaa taha yookaan sooma qeebalamaa sooma shari'aadhaan wal galu tahe nurra akka qeebalamu tahuu dandaya jennaan. Olomaa'in haga ulaagaalee muraasa tarreessanii mee haalaallu ulaagaalee kanneen tokkoffaa shuruutu sihhati soomi shartii yookaan ulaagaaleen soomni namaa fayyaa tahuudhaaf barbaachisaa tahanii kaayamanii jiran tokkoffaa islaamummaa qabaachuudha. Akkuma reef jenne islaamummaan sooma namichaa kana qeebaluu irratti shoora guddaa taphatti waan taateef namni sun ka soomu kun islaama ta'uudha takka akkasuma akkuma reef jenne sanitti aqlii qabaachuudha lama. Inni ka addaa ta'e ammoo kana keessatti amma attamiizu waa addaan baafachuudha. Isa kana akkasuma inni afuraffaadha anniyya
niyyachuudha. Man lam yubayyit siyaama namni sooma hin bulfatin in sooma jedhee niyyatee hin bulfatin falaa siyaama lahu jedhan ergamaan alayhi salaatu wassalaam soomni isaaf hin jirtu jedhan. Namni sooma san niyyatee niyyatan hin bulfatin soomni isaaf hin jirtu jedhan. maaliif niyyatu bakka guddaa qaba. innamal a'maalu binniyyaat innamaa tasihhu al-a'maalu binniyyaat. hojiin namaa kamiyyuu hojii ayya amalin kaana kafayyaa taatu niyyaadhaan waan taateef kanaaf niyyaan hojii ibaadaa keessatti illee shoora guddaa waan qabduuf niyyachuudhaan soomaa jechuudha. yoo kana jennu nawaitu sooman gadi ka amma namoonni tokko jedhan tokko jira sooma guyyaa boruu niyyadhee jira ana daai fardi ramadaana jedhanii waan akkasii ka jedhamu jira. wanni sun waan shaaddaadha waan gairu maqbuula shari'aa keessatti hin qeebalamne akkasii hin jiru. wabil jumlati niyyaa mul'isuun ala mul'isuu osoo hin taane niyyatteetu of keessatti li'anna allaha ya'lamu maa fi sirri rabbii waan keessaa waan beeku keessumatti niyyattee akkasumatti rabbii kan keetii walii galta malee an niyyadhee jira sooma akkasii jettee waan ati dubbattu wayitu hin jirtu jechaadha. rabbitti himuu ta'a gaafas waan taateef rabbi keessayyuu beekaa niyyachuudha keessumatti niyyattaa jechuudha. galgaluma niyyattaa isa kana inni dhuma inqixaa'u damil haydi dhiigni yoo dubartii ka ta'u taate dhiigni aadaa irraa cituudha qaba. dhiiga aadaa wajjin soomuu hin dandeettu waan taateef dubartiin inni xumuraa shartiiwwan soomni namaa ittiin qeebalamu keessa isaan kanneen obboleeyyan kiyya irra isin deebi'a. islaamummaa qabaachuudha, aqlii qabaachuudha, waa addaan baafachuu danda'uudha. soomni kan kee qeebalamaa ta'uudhaaf rabbi biratti niyyaa niyyachuudha. niyyaa akkama jenne sanitti niyyaa isaa bulfatee niyyachuudha qaba. soomaa kana inqixaa'u damil haydi aadaan yookaan xurii laguu dubartii irraa cituudha. yoo dubartii kataatu taate dubartii kadhabdu taate ahaa tokkon nu hafe inni xumuraa akkasuma dhiigni ammallee dhalaa dubartii yoo kadhaltu taate dhiigni dhalaa irraa cituudha qabaa jechuudha. dubartii yoo dhaltee bulii 40 as dhiigni dhalaa qaayidaa bakka hedduutti hin soomtullee salaatullee waan akkasiin jiru garuu guyyaan isiin ibadah salaataatiif sooma irratti illee deebitu dubartiin guyyaa dhiigni irraa cite jedhama. wabil jumlati yoo arra deettee borgalgala irraa ka citu taate lammata ibadaa irratti deebi'uu qabdi waan taateef dubbiin mishaan san jedhanii olumaa'in dubbatan gizee baay'eedha. kun isa kana dhiigni dhalaa dubartii irraa cituudha jedhame. wabil jumlati shartiin soomni namaa qeebalamaa ta'uudhaaf barbaachisoo tahan isaan kanneeni. akkasuma itti aansuudhaan shartii takkatti yookaan immoo tokko itti dabaluudhaan viidiyoo keenya golamna inshaallah rabbi nu halaafisu. kanatti aansuudhaan kalaallu sunana soomaati. boqonnaa kanaan booda walitti deebina akka addaan hin fagaanne. meeqootaan yaanna waa meeqa hojjanne ilma namaa meeqa waa meeqan namanne waa meeqan namanne waan kanuun taane meeqatan fudhanne zanni meeqaan deemna koma keessa baanne daraan dhugaa jenne. sunanu soomi inni taanu sunnaawwan soomaati. soomarraa maaltu sunna akka ta'e jechuun sunnaawwan soomaati wayita jennu wantoota soomarraa sunnaa ta'a yookaan ammoo karaa ergamaa rabbi ta'an alayhi salaatu wassalaam sunnaa yookaan sunnaa kaanitti akka hin fudhanne maana wantoota sooma kenna irraa karaa ergamaa rabbiitiin wal galuu yookaan ammoo karaa shari'aa ta'an keessaa akkaan barbaachisummaa qaban jechuudha. wantoonni akkaan barbaachisummaa qaban sooma keessaa isaan kanneen tokkoffaa ta'jiilul fitrii wayita furan sooma wayita furan wayita lulluqisa waan atattamaan akkuma aduun dhiisan osoo yeroo achiin dheeressin dafanii furuudha. tokkoffaan kun sunnaa yookaan karaa shari'aa irraa akkaan barbaadama akkaan jaalatamaa irraa jechuudha. inni lammaffaan ta'khiiru suhuur obboroo achi harkisuudha. obboroo akharsuudha jedha. obboroo akharfachuudha. inni sadaffaan azziyaadatu fi a'maalil khayri hojii khayrii keessatti dabaltii garagaraa barbaadachuudha. shaakaluudha, yaaluudha, hojjechuudha. hojii khayrii rakkata gargaaruu haa taatu, dubbii gaarii dubbatu haa taatu, akkasuma salaata sooma walumaa galatti hojii khayraa takka waan khayrii ta'uu isaa beekan takkatti waan rabbi jalachiisuu isaa beekan takkatti ariifachuudha ji'a kana keessa. maaliif ji'a kana keessa wantoonni garagaraa rabbi irraa hin kennite waan taateef rabbiin ammoo
kana nama tattaafatee ومن جاد فإنما يجاد لنفسه namni tattaafatee hojjetee jedhee ka hojjetee jijjiirama san faayidaa waan sanii ka argatuun lubbuma isaatiif malee nama biraatiif miti jedhee rabbi waan himee jiruuf kanaaf diinu kun ji'a keessa tattaafeeti ji'a keessa dhugaa dubbannu ji'a keessa rakkataa gargaaru ji'a keessa akiraa teennaaf hojjennu ji'a keessa addunyaa keenyaaf hojjennu akka rabbi addunyaa nu qajeelchu akka rabbi akiraa nu qajeelchu akka rabbi addunyaa akiraallee walitti nu qabu akka rabbi nagaa nu kennu akka rabbi fayyaa nu kennu akka rabbi ilmaa keenya maatii keenya hunda nu qajeelchuuf ji'a keessa hojjennu waan taateef hojii khayrii keessatti ariifachuudha hojii wasaari'u ila maqfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu kama qaala Allahu azza wa jalla gara khayritti tasaabuu qabuudha yookaan ammoo ariifachuudha jedhan isa kana inni dhuma sunnaawwan soomni qaburraa yoo namni tokko kana marratu taate faqawlu inni saa'imun an sooma qabaa jechuudha inni saa'imun an sooma qabaa jechuudha eeyyen soomni kan barbaachisaadha yoo namni tokko kasi arrabsu taate an sooma qaba jechuudha malee jecha fokkataa isa fakkaatu ka yookaan ammoo akka inni wasana irra bahiinsatti dalagaa jiru san dalaguudha buudha jedhan akkasuma inni taanu addu'aa indal fitri waytitee furan kana wati sooma furtusan rabbii kan kee kadhachuudha du'aayii garaagaraatiin jechuudha rabbii kan kee du'aayii gaa haajatan tesibbe kamalee nun beeknu waan taateef wabil jumla achumanu keessallee nu ollee oolchuun barbaachisaadha rabbis bakka buusa waan taateef du'aayidha yeroo san keessatti gaa haajaa keessa jira haajaa khaarija jira daakila jira waan si dhibe jira waan fe'as irratti ta'ee jira waan numara irratti jabaatee jira asumaanuu jennee mee rabbi sooma kana sooma qeebaltii sooma fayyaa sooma nagayaa sooma guddina sooma qabeenya sooma jabeenya rabbi nu haa taasisu waan nu diigaa waan nu balleessaa waan nu ajeessaa rabbi nu irraa haa qabu waan nu guddisaa waan nu dubbisaa waan nu mul'isaa waan duratti nu oofa rabbi nu haa kennu jannata bareeda rabbi nu haa kennu horaleen achi rabbi nu haa razzaqu ummata dhugaan jiraatee dhugaan hojjatee asirra deemu rabbi nu haa taasisu nama khayriin dunya akhiraa jala turtu rabbi nu taasisini egaa du'a jechaaf keessa ba'ee sun akkasi inni dhuma ammallee kattaanu sunnaawwan soomni qaburraayi alfitru alaa ruxabin timira jiidhaa yoo argatan irratti wata lulluuqisan lulluuqachuudha jedhan yoo ka argattu taate yoo ka hin arganne wanni godha waan hin jirreef maal godhuu qabda fa'in udima yoo inni kadhabamu taate fa'alaa tamrin timira gogama yookaan gabarra gurguramu ka biyya keenya kana baay'inaan keessa baatu kana isa yoo argatte isarratti fuudhuu qabda yoo isallee kadhabdu taate fa'alaa maa'in bishaanuma laga rabbii keessa yookaan ammoo bishaanuma boombaa kana isumarratti fuudhuudha jedhama wabil jumlati wantoonni waa'ee soomaa ilaalchise har'aan tana inshallah wanni baranne duraan dursee dirqama ta'uudhaaf soomni maal akka keessaa qabu shartii meeqa akka qabu islaamummaa ballaguudha aqliidhaa danda'uudha jennee barannee jirra inni lammaffaan soomni namaa qeebalamuudha maal jennee ilaalle tokkoffaan islaamummaa akkuma san akkuma kaawwalaa jechaadha akkasuma aqli isin dabalata waaddaan baafachuu fi niyyachuu fi yoo dubartii taate adan irraa cituu fi akkasuma dhiini dalaala irraa cituudha jenne laallee jira sunnaawwan soomaa irraa hoomaa wanni akkaan barbaachisaa ta'e guyyaa sooma kana keessa akkaan jaalatamaa ta'e maal jenna luluqqii ariifachiisuudha obboroo achi boodaansuudha hojii keerii akkaan dalaguudha yoo namni isaan rabsee an sooma qabaa dagachuudha buudha jenna an sooma qabaa namni san akka aariin si goote yookaan ammoo akkuma fi hojii inni badduu sitti dalagee takka dalagu osoo hin taane an sooma qabaa an nam sooma qaba jechuun namni sooma qabu nama waan badduun dalagu waan badduun dubbatu akkasuma waan hin barbaachifne ulaagaa negatiiva ta'an kana keessaa bahee jira waan taateef an keessaa bahee jechuudha namicha kana gara tokkoon tuffataa jirta waan taateef kama yaqulu imaamu Shaafi'i rahimahullah akkuma imaamu Shaafi'iin jedhan maal jedhani ولقد كنت أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة وقلت لا يعنيني يعني نين دفاجلي كررت نمشى لافا وكان يرى نما يرى تو كان أرف سورة دفا نعرف سوان إنتاني جري ما إرتيك ينبلسه وسنا نرتك بهاجرون دفا وصودي ميشجرا ammal jedhan famete isamata osoo ittiin dubbanni osoo waan takka isaan hin jenne hiriitii qabadhe namicha san bira bahee dabra maaliif waqultu laa yaaniini inumayyuu anan baanu jedheeni akka waan inni nama bira baanu ala keessa firraa qabee bira bahee taraa jedhe giddi maan jechaadha gaa subhaanallah wanni galtee akkasi nama tokko yoo inni rakkoo hiidhaaqaa jiraate rakkoo san itti seentee yoo walillahi atilee abbaa rakkoo taata waan taateef rubbama naqaa fi aqxaa'in dogongora keessa nama baafna inni dogongora keessatti argamu mana waan taateef namichi yoo dogongora waliin hin dogongoranii wabil jumlati qarummaa islaamummaan keessaa qabu islaamummaan keenya nu barsiisuu keessatti keessaa qabu tokko keessaa tokko isa kana jedha namni tokko yoo si arrabse an yaa subhaanallah jara naan sooma qabaa jetteeni bira baheetee taruun kan keessuun namicha san hin injifatta malee akka injifatu si taasisa malee akka namichaan sun si injifatu hin taasisu waan taateef itti dammaquu qabna bakka kana akkasuma du'aayiidha jennee du'aayii wati obboroo wati lulluuqqi san nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiis albaanii keessatti maal jedhan
du'aayi warroota du'aayin isaanii qeebalamtu keessa tokko nama sooma qabuudha. Namni sooma qabu haala sooma qabu wajjin lulluuke kanallee karabbi kadhatu taate du'aayin isaa hin deeffamtu jechuudha. Kanaafuu yaa jarree keenya wanni kadhatan haganaa miti takkaalamaa miti tana jennee keessa deemnee isinitti himuu hin dandeenyu. Haajaa teessan ta dunyaa ta akhiraa waan isin dhibe hundayyuu rabbitti kennadha. Hunaaka rabbun ghafuur, hunaaka rabbun mu'in, hunaaka rabbun naasir. Hedduu kana wanni jiru rabbi danda'u jira. Rabbi haajaa nama waliin qabu jira. Rabbi dura nama buusu jira. Rabbi tama nama dhibdesan namarraa hiikee namarraa zaraazaree namarraa fuudhee nama gammachiisuu danda'u jira waan taateef haajaa fi isatti himachuun barbaachisaadha. Amma yujiibul muxxara idaa da'a. Nama rakkataa namni isaa hin birmatu hin jirre, namni isa bira dhaabatu hin jirre, namni waan isaa dubbatu hin jirre, namni rakkoo keessa nama akkasii san baasu hin jira ana malee jedha. Yaa subhaanallah. Rabbi nama rakkataa keessaa waan inni dubbatuuf isa kanatti du'aa itti gargaaruutti irra haajaa maalaaf dubbate malee uumaa isaa kana marayyuu rabbi rakkoo keessaa baasuu irratti dandeettii guddaa qaba, humna guddaa qaba. warroota nu dura taran hunda isaaniiyyuu isaan nyaachisee obaasee razzaqee waan isaan barbaadan ka'e dunyaa taate akiraa taate isaanii walii qabaa ture rabbi isaanii hin dadhabne annullee akkasuma itti jira warra boodaallee akkasuma itti jira. Egaa darsiin keenya inshallah irraa kana hagana fakkaataa yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebinutti rabbi nagaa waliin haa deebisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.